namni saddeetu as ollaa caaltu jira muktaartu jira. Caaltu ilmaan bira darbee deemi bara. Sigale. Bakka indoom ishii gaafannaa bakka inni itti deemi quba qabaachuun osmaa ilmaan irraa fuudhu. Okay akkam naga fayyada jirta. Manni goora na barbaade kana. Dhufee beektaa jadiida xiqqoo dhukkubaa jechuudha dhagee sooshaal miidiyaa irra hin badee jechuudha dhagee bilbila isaa yoo irra dawwalunaaf hin dalagu saniifin si barbaade. Jadiida yaa gosa mana guyyaa lama sadii beektaa. Ani akkasuma barbaadu jira. Maal akka hin beektaa. Maal ta'e? Ani illee naaf ifan taane beektaa. Ijoollee caatu kennee ani akkuma taphaa wayii bahee yeroo sanii. Okay. Garuu guyyaa lama sadiif. Haa guyyaa lama guutuu osoo hin barbaadin akkamitti turtarree isin? Jechuun kaa barbaadu jirra. Maal arguu hin dandeenye. Ijoolleen hoo nagee qabdi? Man caaltu dhiisee deeme. Akkas gaati. Rakkoon isaa maal isla rakkoon isaa? Kabaduu kana isa kakaasee egaa namni waliin jiru waan namni kun keessa jiru beektaa amma isin hojii jiraataa jiraa miti ree maal fa'aa isi biratti ni dubbata fakkeenyaaf. Rakkoon isaanii jechuun akka achi ilaaletti beektaa baay'ee nama wajjin haasa'u. Sammuna kana mulumaayyuu nama irraa dhiyeessuu eegale. Okay. Kana wal qabatee rakkoo isallee baruu hin dandeenye. Okay. Akan lagee mana takka galtan? Nuti jechuun anaaf inni bita keessa galla. Bas yeroo asii caaltutti daa'imman kennee deemsa hin ta'in akka tasaa ta'ee baadiyyaan jira. Okay. Asin turre. Okay. Yeroo homoo mana keessa hin jirani. Okay. Caaltuu ijoollee caaltuu biraa argee naan gaafadhe. Akkuma qoosaa takka ijoolleen kennee bahee gudda sanii nagarre. Caaltuudhaan bakka kanatti hin deemaa akkanaa waan jenneeni? Ijoolleen haalaa leedheeni akkuma qoosaatti na dhiisee yoo san dhugaa nuti fakkaanna inni biraa hoo jettee. Haa. Gudda sanii kana taree isaan agarre. Achi dura immoo atillee bira turte. Anillee guyyaa saddeet ture kutee beektaa viidiyoo itoo waliin dalaginee maal jennee gadiin deebi'aa jeeni soommana kanaaf beektaa bafa bitadha jedhee ol deebi'an beektaa biraa. Achi soommannaa minaan jee gizeen laalu waan na biratti waan yaada isaa keessa waan badaa waan abdii murannaa ijoollee dhiisee deemuutis waa biratti nagarre guyyaa sadii moo kana ture isin gaafsan baadiyyaa jirtanii isaa isin nagarre. Wallaahi hin agarre akkuma abdii murannaa isin irratti yaanu kaleen ol deebi'ee dheengadda kan ol deebi'ee. Amma gizeen dhaga'u dhufee jechuu ganama. Wallahi nama dhibba beektaa waan isaa kun naaf hin galleen dura yaada kana kan qabu ilmaan isaa nagaan guddifataa jira. Amma yoonni an baadiyyaa ol deemu manni qullaa eessa dhaqe ijoollee caaltu raggatee kutee garam kutee karaa inni kutan beekne ani waan haraa deeme isaa yoo beektaa maatii dubbisuudhaaf. Ramadaan illee dhufee waan jiru. Yoo maatii isaallee dabalee gaafannu maatiin nu biran dhufnee bilbilli isaallee dalaguu naan jedhan akkuma ati jettu kana. Rakkoo isaa maal akka ta'ee fi eessa akka inni jiru. Nama dhiyeenyaa walitti dhiyaatuun ka iccitii wajji haasoo hariiroo waliin qabu hin qabu diiru. Namni inni walitti dhiyaatuun baay'inaan nuti walumaan jiraannaa saayibaa waliin jiraannaa garuu iccitiin numa walii himannaa ta ilmaan dhiisee deemuu fi ta tasfaa isa murachiiftee kaasee isa dhabamsiise tana homaa waan irraa argee qabu si galee. Okay, amma fakkeenyaaf eenyufaa bira dhaqeettee yaadda magaalaa kana keessa magaalaa Adaamaa sun guddoodha waggaa meeqa waggaa lameen irratti illee duraan asumatti waliin hojjechuu turre eenyufaa bira dhaqee jettee yaadda eenyufaa bira deema jettee yaadda. Namni inni silaa bira deemu ijoolleen walumaa asii walitti dhiyaatu. Warra wajjin hojjettanii jarallee gaafadheen ture. Homaa namni isaa jechuun osoo inni nama bira jiraate yookaan namatti dhaqee jiraate bilbilli isaan cufatu si galee. Isaan dalagaa onlaayinii irra illee hin badu ture. Garuu amman tana naaf hin galle onlaayinii. Bilbilli isaa cufaa jira ijoollee immoo yoonni dhan gaafatu warra itti dhiyaatu warra akkana barbaadan ilaala jee wayii wati ilaata. Ani beekne garuu yoonni ilaalu xiqqoo waan mataa waan fayyaa qabu fakkaatu beektaa. Bismillah radhiisi rabbi jedhu. Ilmaan isaa kana baaraan fidee ka'ee baaraan wayiifuu fidee fayyaa qabaatee ilmaan isaa fudhatee galu sana. Amma osoo fayyaa qabaatee guyyaa sadii mulu ilmaan isaa darabee waan deemu natti fakkaatu beektaa bilbila illee cufatee. Kanaafuu ani mataa dhukkubaan ajjechaa jirtaa? Sanaan taane bakka sanatti kun shakka. Miira mataa nama dhukkubuu si biratti haa agarsiisu qabaa nama guyyaa sadeen as ture kana nagayyuma qabaa garuu gisi takka takka of lafaanii baay'isa beektaa mucaan kun dhiiroo amaluma isaan na fakkaate baay'isa. Naati akka mataan isa dhukkubu miira isaa keessa jiru gizee hojjaasu gizee kophaa hojii bultan miira isaa keessa waan irratti agartee ni jira. Miira isaa keessatti eessee waan irraa mul'atu ni jira beektaa amalee duraan hin qabne irraa. Wanti irraa mul'atu ni jira erga seen immoo jidduudhaan rakkoon jiru karaa baadiyyaa deemee yoo inni deemu immoo isaa yookaan manaa dhabee mire. Asirratti wanni fanaan ta'in shakkina shakke bakka san qofa. Yoo jiraate waliin furmaata itti ilaaluu dandeenya yookaan illee wallaahi nama dhibaa keessaa fuusi galee. Akka mataan dhukkubuu minaan gistaan jijjiirama miira isaa irraa ni mul'ata jechuun beektanii jechuudha. Kanaafuu kophaa dhiistanii deemuu qabdan ture. Amma walumaa galattuu eessa deemnee barbaanna?
bakka itti shakkitu yoo jiraatte maaliif ni beektaa namni takka gizee badee akkanuma caljaanii taa'uun beektaa waan akkanatti namni laaffisee ilaalutu booda bakka guddaa dhaqa. Osoo karaa guddaa hin deemne eega mataan dhukkubbiin saatillee qabeetan taate karaa itti barbaannu silaa bakka inni duraan dhaqu nama inni duraan jaalatu nama inni wajjin itti dhiyaatu sii galee mitiiree machee namni mataan dhukkubeetaa namuma isaa hubatu nama inni bira deema saayikooloojiidha. Kanaafuu nama inni haalaan itti dhiyaatu yoo qabeetu taate nutti himtaa deemnaa jechuu deemnee barbaanna. Waan namoota bira nama inni itti dhiyaatee beekullee itti dhiyaataa ture hundaa gaafadheen jira. Bilbilaanis kan qaawan dhaqee ilaalellee ni jira. Waan namoota inni itti dhiyaatu fi anirraa shakkuu biratti homaa arguu hin dandeenye. Amma inni yooniin karuma biraa waan inni ta'e isaafii rabbi wal beeka. Namoota inni dhiyaatu hundumaa gaafadheen ture. Garuu homaa furmaata argachuu hin dandeenye si galee. Gaara keessa barbaanna naan jiha. Jechuun wallahi sun mataan qabeetumaan. Amma waan inni godhu wallaalee furmaata itti dhabe ganama na dawwaltee yeroo na dawwaltu waan akka tasaa inni si bira dhufe. Saffisa kanatti duuba karaa gubbaa machee namni hangana beekamaadha tokko hanganatti maraatee karaa gubbaa bahee karaa ranciisu akkas jeeti yaada. Galee bakkuma wayii dhokotee jira wayii akka wayii keessa na fakkaata. Anama yeroo ati ganama na dawwaltu waa'ee isaa irraa waan quba qabdu wayii yookaan immoo innummaan si bira jiraate waan himtu qabdu wayii jira eessa. Egaa nama dheengaddaas waliin turree minaamin akkuma waan ani rifadhe beetaa giseen dhagoo akkuma waan nam fuudhee deemeetti minaamin akkas naan jaal am fuudheen deemne asumatti hin dhiisee deeme amma garuutu deemnee barbaaduu qabna maaliif akkanatti callisee ilaaluu hin qabnu deemnee barbaaduu qabnaan. Ni ganam barbaannattee tiriyaatamaa yaanii bakkiyaan. Saana dama kasallee akkasitti hin beeku kaayee odoonatti tole bakka itti agartan bakka itti shakkitan yoo natti agarsiistan bakka hunda deemee si hojii barbaaduudhaaf kan qophiidha sii galee maaliif namni kun nama keenya akkanatti nama callisneetu malaallu miti sii galee daa'imnilleen isa bira jira maybe waan faamiliidhaa wajjin maal minaamin kana faa cinqateetti ta'ee ijoolleedhaa wajjinis maal minaamin ta'ee baduu danda'a sii galee. Kanaafuu immoo kana uummanni illee hubatee si galee akkanumatti namni callee sammuun hin dhukkubdu si beektaa akkuma sooshaal miidiyaa irra waliin agarraa turre faamilii rakkoo minaamin kana fa'aa ta'e yaada namatti haa beektaa namni. Namni waan isatti dhibee ta'e yaada isaa isumaaf rabbi waliin beeka. Kanaafuu barbaaduu qabna. Namni illee beekuu hin danda'u beektaa. Ati gaa lama moo sadii bira turte sani akkamitti siif shakkaa jira. Hin kolfiniiti. Akkam sila wanti jedhamee na maal abbaa keenya shakkitaan? Laayitu. Dhiira fi dhalaan takka walitti dhiyaate. Yaani ati ammishi mucaan duraan naa. Baayoon siitu fuudhee deemee wayim nama siitu maraacha akkanaan hin jenne. Siitu fuudhee deemee osoo hin taane. Namni duraan nagaan mana isaa taa'aa jiru nagaan ilmaan isaa guddifataa jiru. Erga ati itti dhuftirraa ilmaan gatee manaa bahuun sababni waysi taatii shakkaa jira yoo atummaan waan goote wayii qabdaan. Hundee maal jechuudha? Jechuun yooni si biraa wanti jiru jiraati. Natti miti waliin formaata itti kenna. Waan akkanaatti riqqoosin. Dubbiin faati miti kolfii yaani kolfaa jiru. Laa wanti si kolfisiisuu jiru. Matatii itti qoranne. Yaa waan biyya kan manaa dhabe ilmaan isaa fi irraa jechuudha. Atamni waan. Isa dhaggeeffadhu aanaan ammaan tana jechuudha. Dhugaan siimaa miti. Wanti ani gaafadhe yoo jiraate akka wal jaalannoo hariiroo jaalala akka waliin eegallu namni gaafadhe ture yoo bira laalti. Akkana illee jedhin dhaabadhu. Akkasii yaani. Ati na qomalchiisu jira. Laa kaawwan si qomalchiisu jira mucaan beekaa. Anaaf isa maaltu waliif fidee an dhufee deeme. Mucaan dura nagaan taa'aa jira. Yashi anaa dhufee lafaa kaasee qosee jechuudha. Jaalala gaafatti. Ati biraa deemnu mucaawwan miilaan wayii keessee ni qabaatu ta'e gama keetirraa jechuudha. Ibsituu jiraate naa ibsi. Wallahi wanni kanaan jiru akkuma nama takkaatti itti haasa'ee inni aannaaf hin mijjatu daa'ima guddifadhaa maarree namni jedhe kaameraa duubatti illee kan haasa'uuf. Annaan immoo maal jedheeni rakkoon qabu daa'imni guddataa yaadini ati rabbii akka jedhe taa'aa waliin guddifnaa namni jedheen. Amma ati kaameraa keessatti nuuf beekaa kan jabatu. Kamera keessatti norma waan feetan asuu dandeessan. Wanti isin kaameraa duubatti haasoftan. Kaameraa duuba wanna haasa'uu hin jiru Wanti ati kaameraa duubatti isa gooti. Maal isa godhe ani maal faramoo dhiira. Yaa wanni kolfii Inni odoo waa godhe maaf achirraa kee dhufe ishee amma ganaan olii baasee tataafaree maaf dhufe. Wanti kaameraa keessatti dalagan argentiin jira hordoftoonni illee qaba. Garuu wanti anaaf kan taane wanti isin kaameraa duubatti gootaniiti.
وانت ati kaameraa duubatti isa gooti. Maalin isa godhe ani indee nama dhiiraa nama guddaa kana waan hin tumamoo ishee dubartiin kana hin daffaru. Indee maal isa godha? Firiin gara jaara jiru waan namni duraan nagee amma isaa keessa ilmaan isaa keessa jiraataa jiru ergaa ati jaalala gaafattirraa ka'iitin. Oo amma yaadni naa dhufe yaa jaalala akkasii masuuf deemeetti yaadaa jira dhufaa jechuudha. Amma yaadni naa dhufe warra balkaabaa. As keessa waan dhaabataa si gadi. No, siqoo isaa jijjiiree bara. Indee anaa fi kana maaltu wal fidaan dhufee akka nama takkaa waliin haasofne. Namni kun jalqaba osoo ati dhufin nagaan jiraataa jira. No, san duraati akka mataan dhukkub sirreefu naa hima jirtaa miti. Haa ta'ullee wanti irra mul'atu osoo jiru manaa ba'uu fi ilmaan gatuu kana hagaatti dhufte yaani oduu akkanallee wayiin tuute waan ati tuute si beekaa si bira booli beeka garuu waan goote kanatti miti karaa kumaata jirutti adeemu mucaan nagaa ilmaan isaa keessatti adeemu. Oh, maalin godhe? Wanta jetteen jechumallee haa ta'u waan biraa godhullee yoo baatte wantuma afaan hin jetteen illee jiraate wanta ati isaan jettee inni miira keessa seenee manaa fi ilmaan isaa gatee araan jecha akkasiin jenneeni. Wanni asiin jedhu godhiti waan isa goote sana himi. Inni saayiba kiyya qabatee ilmaan biraa waliin si Ana wallahi kolfaan odoo qosaa jiraadhe achirraa kee waan dhufuuf hin qabu jedhe amma walumaa galatti waan ansin jedhu yoo jiraate haasa qaldi ammaan tanaati maalitti goote maarree namni naayitu kana asuma dhiisiti mucaa barbaannaa dhagdi amma karaa gabaabaa akka nama haasofte maa inni naara si galee no kun wal dafaffaru ta'a si galee waan isaan jedhe sin qabu waan haasofne akkuma agartisanii kaameraa duubatti sanuma naasee kaameraa duuballee haasofne sanuma dhaggeeffadhu no amma jechuudha deemitii mucaa barbaannaati eefanni mul'ate boodarra ani itti godhee inni naggodhee anu finfinneerraa keemaaf naggodhee badeewu. Miskiina amala isaan beekan sigalee wanti si godhullee wanti sitti godhullee jiru. Bakka amma eegeen ni mul'ate boodarra ana itti godhee fi isaan naggodhee waliin laalla. Ndee an guyyaa torbaan takka keessa gizee lamaa si deebi'ee bara. Yaa akhi maraatu hundoom inni baduu si nyaachise anu nama na barbaadu dhabe. Yaani walumaa galatti rakkoo qabda sigalee. Rakkoo takkan qabu. Sigalee. Bar mucaan kun nagaa mana isaa keessa jiraataadha. Ilmaan isaa keessa jiraataadha. Gaafan si argeerra gaafan ati biraa miila fuutee karra gabbaatirra ilmaan isaa darbee mana isaa gatee bahe. Asirratti yaani maal si fakkaata? Bakka waan takka sanatti hin fakkaatu. Waan goote waan beektuuf waan takka sitti fakkaatu sigalee. Ni badee ni barbaanna. Bakka. Kana keessa immoo hangaatu wanni galchu takkas hin jiru. Sigalee oduu nama isa waa godhu taate waan achirraa fiigee bararraa dhuffiif takka hin qabu. Hindoomu isaatu waan godhee badee akka isaan gaafanneef. Siyaaloo heenoo. Inna takasitti erga tamma qosaa dhiisi na himiti. Barbaaduun malu yoo jiraate ni barbaanna. Amma nu yaasi qottuti bakka ijoollee saayibaa walitti dhiyaatuu fi bakka hunda daddeemee filallaa. Saayibni dhiyaatu jiru amma akka fiqiraa kiyyan yaani kiyya. Yaanni kan kiyya yaaduudhaaf deejjirsa teetiifu. Ati mana dhuftee ati mana dhufteerraa kun mana bahe. Kanarra wanti saayiba isatti dhiyaatu barbaannu. Saayibni isa dhiyaatu as ollaa caaltu jira muktaartu jira. Caaltu ilmaan bira darbee deemi bara. Bakka indoo mishii gaafannaa bakka inni itti deemi quba qabaachuun osuma ilmaan irraa fuuti.